Ashama harka fuunee warri Bahrii Tube jalatti argamtan ammas warri Facebook Bahrii Oroolii jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaha keessanii anis fayyaadha. Barumsa yeroo yeroon isiniif kennaa jiru na hordofaa jirtaniin jedha. Akkam isin fayyadaa jira? Yaada qabdan koomenti jalatti na himaan isiniin jedha. Adda sammuutu barumsa bareedaan qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Sunis maalidha yoo jettan warra Instagram fi Twitter fayyadamuuf ka Facebook fi ka YouTube isin garsiiseen ture jechaadha. Dark waan jedhamu fuula isaa adiisan jechaadha. Gurraachessuudhaaf fayyaa ija keessanii eeggatuudhaaf waan jedhamu gara barumsaatitti deemuun duratti ammootu YouTube irra ni seentanii YouTube irra ogguu seentanii kaatan Bahrii Tube jettanii barreessitanii Bahrii Tube jettanii ogguu barreessitan bifa kanaan isinii fide jechaadha. Amma subscribe mallattoo jedhu kana diimaa kanarra gadi tuuxanii isa kanarra gadi tuuxanii video an gadhiise ammootu ilaaluuf bakka profile isaa kanarra gadi tuuxan jechaadha. Jidduu isaa kanarra gizee gadi tuuxanii jettan isinii fida. Bifa sanii like share naa gootanii na jajjabeessitanii isiniin jedha. Amma ammootu gara barumsaatitti isin deemsisa. Ka duraan dursee ka Instagramati kan isin garsiisu Instagram irra ni seentanii Instagram irra ogguu seentanii kaatan Instagram irra ogguu seentanii kaatan bakka profile gama jalaa kana ni argitanii profile gama jalaa kana isa kanarra gadi tuuxan jechaadha. Profile gama jalaa kan eega gadi tuuxanii haala kanaan isinii fida. Eegas ammoo bakka sarara sadiin gubbaa kana gadi tuuxanii bakka amma irra isinii maree kana achi booda ammoo tokko bakka amma irra isinii maree bakka jalaa kana settings ka jedhu ka jalaa kana gama macarrashaa irra jirtu tana isii irra gadi tuuxanii achi booda haala kanaan isinii fida. Isin ammootu Zems ka jedhu kana ka amma irra isinii maree kana isa kanarra gadi tuuxanii isa kanarra gadi tuuxanii yoo jettan ammootu light irra yoo jiraate ni ifa jechaadha adiisanii. Kunoo adiin kun ammootu ijaaf hedduu bareeda hin ta'u light ijaa kana ni saaba miidhaa guddaa namarra geessa jechaadha ija keessatti. Kanaafuu isin akkam gootan gama jalaa kanatti deeffatuudhaan dark irra godhatan jechaadha. Amma haala kanaan yoo gootan hanga feetan sa'a barbaadde yoo keessa ta'ittan fayyaa ija keessanii ni argattu isin hin miidhu jechaadha. Kana waan ta'eef Instagram kiyyas kunoo asiin kanuma follow godhaatii na hordofaan isiniin jedha. Amma ammootu ka Twitter ati jechaadha keessin garsiisu Twitter irra ni seentanii Twitter irra ogguu seentan kunoo bakka profile gama gubbaa kana ni argitanii bakka fotoo keessanii isarra gadi tuuxanii isarra gizee gadi tuuxanii kaatan kunoo amma setting in the privacy ka jedhu kana ka jalaa kanarra gadi tuuxan jechaadha. Eegas ammoo kunoo display in the sound ka jedhu kanarra gadi tuuxan jechaadha. Isarra eega gadi tuuxan kunoo dark ka jedhu kana isa kanarra gadi tuuxanii dark irra amma keessan ofii kanarra jira jechaadha. Isin ammoo akkam gootan ka jalaa kanatti deeffattan jechaadha. Kunoo onii kanarratti ofii irra yoo jiraate amma ni addaata jechaadha. Isin akkam gootan ka jalaa kanarra gadi tuuxan jechaadha bakka kana. Kunoo amma gurraacha'ee jira jechaadha. Bifa kanaan fayyaa ija keessanii hanga barbaadde yoo keessa teetan isin hin miidhu jechaadha. Bifa kanaan fayyaan faaya waa hunda dura fayyadursaa fayyaa keessan eeggadhaan isiniin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti video kana like share godhaan isiniin jedha. YouTube kiyya ammoo warri subscribe godhin subscribe godhuudhaan na jajjabeessaa. Warri subscribe gootan ammootu mallattoo notification san irra godhaa mallattoo bilbilaa jechaadha.